magaalaa uumamaan badhaasedha. Magaalota sulula qinxamaa keessaa ishii tokko. Soortuu oomisha kuduraa fi muduraa biyyattiiti. Magaalaan Maqii qophii kanaan seenaa bulchiinsa magaalaa Maqii, hojiiwwan misoomaa magaalittii keessatti hojjetamaa jiran, carraawwan guddina magaalittiin qabdu waliin ilaalla. Magaalaan Maqii magaalota naannoo Oromiyaa keessaa ishii tokko yommuu taatu, daandiin Finfinnee, Moyyaalee, Hawaasaa fi magaalota kibbaa hedduu keessa kan qaxxaamurudha. Magaalaan Maqii magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 180, magaalaa teessoo godina Shawaa Ba'aa kan taate magaalaa Adaamaa irraa immoo fageenya kiiloomeetira 86 irratti argamti. Magaalaan Maqii magaalaa dachee diriiraa irratti argamtu yommuu taatu, qabeenya hedduun kan beekamtudha.